Tole kam jirtu kabajamtoota fi hordoftoota fuula miidiyaa Shaggar Pictures kanaan dura kallattii YouTube, TikTok fi Facebook keenyaan hojiiwwan keenya garaagaraa bifa suuraa viidiyoodhaan isin biraan ga'an turuun keenya ni yaadatama. Maarree namoonni guyyaa cidhaa, guyyaa eebbaa, guyyaa dhalootaa akkuma sana suuraaf sagalee viidiyoo tajaajiloota kana nu biraan ni argattu. Suura istiidiyoo keessatti kaasuu akkuma sana suura alaarratti kaasuu, dookumentarii qopheessuu, giraafiksii hojjechuu, barjaalee hojjechuu, beeksisa miidhagoo fi wal dorgommii garaagaraa dhiyeessuu irratti argamnu jechuudha. Walaloo gaggabaabaa fi bifa sagalee fi viidiyoodhaan illee namoonni barbaadan nu biraan ni argattu. Akkuma sana diraamaa gaggabaabaawwan fi tajaajiloota kana wal qabatan hedduu isaanii nu biraa ni argattu. Inni kan biraan ammoo cidhaa fi beeksisa hojii dhuunfaa dhaabbilee garaagaraa irratti illee hojjechaa jiraachuu keenyas asumaan isin hubachiisuun barbaada jechuudha. Gama biraatiinis hojiiwwan tajaajiloota paaspoortii haaraa baasuu, haaressuu, onlaayinii tajaajiloota galmee onlaayinii guutummaatti nu biraa kan argatan ta'uu asumaan isin hubachiisa jechuudha. Kan biraa waltajjii garaagaraa irratti bifa viidiyoo fi suuraadhaan illee yoo barbaadan Shaggar Pictures isiniif jira jedha. Teessoon keenya Shawaa Meedaa የተባበሩ ማዳ fuulduratti argama. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbila jala jiruun quunnamaan isin jedha. Follow, like, share gochuun dagatinaa. Galatoomaa.